gartee soo kan du'e hin fannifannu kan jirullee hin fannifannu maali hin hordofna malee nabiyyoota hin jaalanna abbo gartee namni na jaalatu dubbii koo fudhata jedhe Yesuus dubbii na duuka bu'aa jedhe isa duuka bu'u akka inni sagadu sagaddaa bara roteeti Yesuus halkan guutuu sagadaa bule waaqayyoon kadhachaa bule yaa abbaa gartee waan kan isaan hin beekanii cubbuu isaanii dhiisiif jedhaa bar Yesuus cubbummaan namaa dhiisu hin jiru bar inni ofiisaatu rabbiin kadhata yaa rabbi cubbuu isaanii dhiis jedha inni du'aa kaasuu hin danda'u waan na dhageessee alaazar yaa waaqayyoo kiyya siin galatoonfadhan dhageyoo keetiif warri as jiran kun haa beekanii jedhee bar haa arganii akka hojii atin akka netan akka arganii isa walii galee namni tokko qulfii sikkanii deem makiinaati keessan naa qabsiisoon jedhe makiinaan san seeti qulfii namaa sikkanne qulfii namaati bar walii galee Yesuus Kiristoos abbaan na ergeyoo jedha abbaa biraa hin dhufe jedha dubbiin an dubbadhu tun kan kootii miti kan isan ergeeti hay ergaadha amma fakkeenyaaf ergaa takka waa qalama kana sikkanne deemiti magarsaadhaaf geessisin jedhe qalama kana kan kooti moo kan keeti akkasii bar quraanni akkasin jedhan ammaas dhufanii quraanni gartee abduu laaqamaadha eenyu jedha rabbiitu quraanni abduu laaqamaadha jedhe Yesuus hin bar wangeela wartee Marqos keessatti maraataadha sammuu gatee jedhaniin bar maatiin isaa fayyaan qabu isaa barattootaan akkana marfamee ta'u haati isaatis ala kana dhaabbattee obboleeyyanis dhufanii erganii mee Yesuus nu gabbaasaa jedhanii Yesuus dhaqee nama itti erganii maatiin haadhaaf abbaan keetii obboleessa keessee haaman jennaan maali haadhoonti haadhati yaa fi obboleeyyan kee warra hojii taa'u kana malee kan biraati jira jennaan achi dhageessee haatinii fi obboleeyyan maal jedhan kuni maraataa sammuu gate ati fayyaan qabdu jedhanii jedhan nama maraataadha maal eeka osoo haati si hamti jedhaniini haadhaan qabata biraa jechuun maal jechuu haati tun lama haadha gartee haadha teeriyyaa haadha teeti harmeessitaati anis obboleessa koo yoon siin jedhe obboleessa waliin dhalanne jechuun miti obboleeyyan hedduudha namni waan hamtuurra wal gargaaruus obboleeyyan hamtuurratti wangeela keessattuu abbaan keessan guddaa seexaanan jenne Yesuus abbaan keessan bar warree waan hamtuu dalagan bar seexaan abbaa keessan jedhe seexaanan nu dhalche jechuudha haadha teenyaa hojii rafe no hojii seexaanan namni hojjetu abbaan isaa seexaana jechuudha namni hojii waaqayyoo dalagu ilma waaqayyoo waan jedhamanii waan gaarii dalagu jechuudha walii galee kanaaf akkasii nabi Muhammadin maraata jedhanii jedhe maraataadhaa nabi Muhammad jedhan jarri dhufanii afaan oromoon beekan hay aboo dhufee immoo wabi harmeen tantee fayyaan qabdu ati siin jetti yoo siin jedhe waan isin jetteen sitti hime maleen gartee aboo asii wabi si arrabsu jiranii yoon jedhe hattuu siin ja'a hattuudha siin ja'anii yoon jedhe ati hattuudha jechuudha no jechi akkuma afaan oromoo namaan galle Yesuus sammuu gatee jechuudha maraataadha waan jedhamu miti gartee quraanni laaqamaa quraanni jecha gartee ergamaa kabajamaati jedhanii alhamdulillah eeguma takkisanuu beekan ergamaan kabajamaan kun eenyu hayyee dura ergamaan kabajamaan kun ergamaan dubbii ofii fidamoo dubbii namaa fida wangeela keessatti illee ergamaan gartee gara maryamaa gaafa dhufu Luqaas keessattis dubbii itti fide maal jedhu itti fide yaa dubro yaa maryam yaa intala kabajaa qabdu intala safuu qabdu intala neerum intala dingilii qabdu kabajaa qabdu ilma deessa ilmi ati deessuus gartee Yesuus jedhe itti moggaasinen dubbii isaatti hime waaqayyo biraa dubbii itti fide Agusga wangeelli gartee Luqaasis gartee wangeelli isin harkaa qabdan kunis macaafni kunis ergamaa Gabri'eel ergamaati jedha ergamaati sagalee waaqayyo maan jettan akkana jedhan rabbi isiniif haa laaffisu akkasii wabii eenyutu wabii mee faloo godhe gareenatti galcha miliyan faan hin jiran Muhammad atumaan faloo godhe dubbisi faloo adeebisi wabii waan faraan keenya kana Abaa Sabraddiin dubbadha abbo mucaan dargaggoo cimaadha dalaga ilaaleen ka'ee waa'ee ustaaz Faraanii itti maatii ustaaz Faraanii caalee argamuu qaba baratee Inshaallah garagar isaan lachuutu caaltuu fi wabiillee galcha nama biraa mee warra galchaa jiran kun eenyu shahada jaaru waa biimo baawweetan lakkoo tokko barreessi lakkoo sadi barreessi isheen shahada ittu meerisii argaan jirru Gara na kota galgalle kun gargara mana itti fayyane gartee iddoo itti fayyane qalbiin itti fayyitu kota meeyo tuma jere qaman boo kayra me kottu wana salata meerayu shahada qabadeen ba inshallah ولقد نادانا نوح فلنعم إلى سبيل ربك بالحكمة الله ما ويلا قصة دي بريس سلاسي أفسنا يا أبو سعودي يجرب نبر وما جو نبر يا والله وين نجان سيفاتو إسلام وما كريستانا
Salaam alaikum jennamo nagaan waaqayyo si haa ta'u. Laki salam sama. Kam salamtaan? Salamtaa tami? Assalamualaikum yo jetta hoye laki. Warra salaam alaikum iti? Akkasuma garuu karaa sirriirra jiru waan ta'eef anillee sirrachuun barbaade dhiifama naaf godhaa. Rabbi si halafis. Maali waldadi ma addanoo baati waaqeffataadha moo pheenxee moo ortodoksii moo islaama moo bas ati biin laaffatte osuma amantii qabdu? Amantaan kiyya musliima. Rabbi si halafis ree maali? In sagaddaami? Lakki xiqqoo haala akka malee jiraanillee sirrumaaf diggaami shahaadaa qabachuu barbaade. La shahaadaa yoo bar waaqni hin jiru jettee Muhammad ergamamte jettee Yesuus gooftaadha jettee waa fudhate yoo islaamummaa keessaa baate si qabsiifna. Maali aaraa waa afaan isi behe moo dongoraatti seenti qabdamoo adda baasime? Ani xiqqoo bakka maleellee hin jira haala mijataa irrallee hin jiru haalli itti jirullee akka malee fokkataadha. Ani mana waraanaan jira beektan. Ani beektaa mana waraanaan jira. Ya Rabbi kiyya. Xiqqoo ammas immoo karaa solaatarra illee xiqqoo fagaateera akka maleedha. Waan hin dhaggeeffadhuunis waan hin poostii godhuunis waan hin dhaggeeffadhuunis akka malee karaa malee jira. Ani badii guddaan qaba waan hin jedhu osoo hin beekeen yeroo jalqaba akka qalbiitti wanta keessa galetti adeemsa keessa immoo baay'isaa dhufe akkuma boodatti akka malee ni dabalashuu karaaf. Islaamummaa dhalattanii mee? Wanta adda baasime dogongoranii dilii dalaguu fi ammoo waan amantii si jijjiirsisu keessa seenuun garaagarummaa qaba. Si galee? Ani duraan ifeetu osoo itti yaadu. Waan adda afaan Oromootti waan Didagamu jira Ustaad sirriitti. Maka callotti hin dhagahu. Ustaad waan irraa fuudhaa lakkoofsamee faloo godhaa irraa fuudhaati waan inni godhaa dubbisa wanta godhaa inshallah. Namni waraana keessa hin jiraatu jira. Akkas. Yaa walloon dhageessaa? Ni dhagaa'e. Ayee foloo si godheetiin jira kun foloo na deebisiiti yoo fakkeenyaaf wanni dogongora badii dalaguu fi ammoo waan amantii keessaa nama baatu hojjechuun garaagarummaa qaba si galee. Sirriidhee sanii fi barraan. Foloo godheetiin jira. Baay'ee natti toledhee yaadeeti. Maal jette? Osoo asirraan sinitti dubbachuurallee karaa keessaatiin wajjin waan kana seeraan mari'adhe wanta jedhullee yaada qabaa sanumaa fi dhiifamana. Tole kunoo filoo si godheetiin jira keessanillee bilbila kan keewwan argite harkachuu dandeessa. Ayee tole ishee ammas biyya keessa ishee. Tole ayee. Urjii yoo urjii. Ustaz urjii kan tulisanii warreen garee feeneet galchaachaa jirtan mee Ustaz Ali mee wanni galchu feeneet nama jaamu galchi mee urjii dubbistee Ustaz urjii dubbistee urjii na gubbara jirtu laa hin dubbisne urjii waliin turre mana biraa jirtu urjii na attiin gata nin beekan seesii Abeet akkam jirtu? Numa jirtaati? Nan jira sirriitti. Wayyoo hin jirta inni agar sirrii qofa moo likkitti illee jirta? Nakkanadha. yaa wallu harkeen jira Maashaallah. Maali ati gara Iyyasuus kanaa fi gara Nabi Muhammad Abrahaam kana miliine? Ani gara Yesuusin jira barammayyuu. Ayyoo. Maa gara Abrahaam gara Muhammad kana maa dhiifte? Iya urji. Isaan eessa jiru? Isaan moo Waaqayyo bira jiran kaa? Maarree nutis isaanuma duukaa bu'aa jirra bara. Hin duune kaa gaafa duune immoo hin deemna. Hin deemna yaa gaamas deemna. Yesuusin hin fudhattaati? Nan fudhadha garuu isa dursa gaaffiin qaba. Ayyee.
fakkeenyaaf Yesuus akka inni ilma waaqayyoo ta'e akka Yoonaas cuuphaa keessatti gaafa cuuphamuudhaa deemu sagaleen guddaan tokko dhaga'amee ilma tokkichi sana biraa dhufee jedhee Muhammad ergamaa ta'uusaa waaqayyootu dubbate moo ofumaa fi ani ergamaadha jedhee dubbatee bakka inni itti dubbatee Rabbi yookiin Allaan itti dubbatee jira. Quraana keessa guutuudha miti yaa. Waan kaama dubbatte san kun ilma koo isa jaallatamaadha jettee waaqaan kan dubbate sagaleen waaqarraa dhagaamteeti akkuma cuuphamee laga Yordaanis beekumsa gartee sagaleen waaqarraa kun ilma koo jaallatama isaan jaaladhu waan ni jedhe sani sagaleen waaqarraa dhagaamtee jedhaa beektaa eenyu teenya urjii teenya. Akkas jedha waaqayyumatu jedhe ka waaqarraa. Waaqayyoon jedhu ka. Waaqayyoon jedhu bar. Sagaleen waaqarraa. Sagalicha dhageessisaree yoo akkas ta'e immoo. Sagaleen tun ta'e eenyuti jenna eenyu waaqayyoodhaa miti sagaleen waaqarra eenyu warri gara waaqa malaa'ikaa jira seexaaninne bakka hunda jira sagaleen tun tarfa godha sagalee waaqa. Gaaffiisiidhaa boodatti deebita ustaaza gaaffiisiidhaa boodatti deebitanii feenet dubbisaa feenet shaadaa jechaa jirti. Ayyee urjii ta'e sii deebina tole inshallah. Ayyee salaataan illee. Feenet. Tasiin tana moota biraati. Dubbadhaa Abbuu Sabraddiin. Dubbadhaa. Feenet. Laa wallah. Naannoo Yahudaa biraa dalagaa beetiin bar nagar tokko gubannee jiru. Feenet. Maayikii banadhu. Feenet tanaa nutti hin fakkaatu hin beekne. Isiidha ishii shaadaan qabadha. Isiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyyan jira? Ni jira. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Nagaa fayyaa. Ani shaadallee miti yaa shaadaa dhiyeenyumaan qabadhee xiqqoo ishii aariidhumaan jechuun afaan kafaree jira jedhuun afaanumaan dubbadhee akkam gochuu qaba sinisiin aarii xiqqoo. Erga shaadaa qabatte booda Gashaadaa qabadhee booda kana dura xiqqoo aaree maatiidhumaan walitti aaree xiqqoo qormaan illee natti baay'atee dhibame akkasumaan halkanii bakka aariidhumaan kafaree jira amantii musliimummaa gadhiisee jira jedhe afaanumaan dubbadhee. Dirqisiifamte? Noon dirqiidhaan miti durumayyuu kanuma dhugaa laaleetumaan ofuma kiyyaa adda baafadheetumaan karaa islaamummaa dhufe har'as immoo alhamdulillah irrumaan jira garuu jechan jedhe saniif xiqqoo ishee akkamii kan jedhu shakkima keessa seeneetuma sin gaafachuuf malee. Yaani ni dirqisiifamte gisee siin jiru fakkeenyaaf osoo ati islaamummaa kana jaalattu osoo barbaaddu ammoo dirqiin akka ati kafartu yoo asii godhan taate yeroo sanitti jechuudha. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قرتي لبو تكربين هنا أو شيء جتشون أكا جرات يعني بيا ربان جرا بدود أنجلين تري يرون جلساني تبقى ما تنيدي تقول لولي ثم بقى كمان ما في يرتي تقول لولي سبب مثلا جنكي جرجرات الجري كفاري جرا من في مسلم يوجد يسجر جري أفان ما ندبته إيجي بقى عن اللي نيجي كي ساوجن اللي ولينجا كاتني akka carraa ta'ee riyaa islaamaa qabaa ishee wajjin tureetti boodaas deebi'ee jechuudha. Jechuman jedhe saniif xiqqoo aarsaan akka kaffalchiisaa jechuumaaf malee alhamdulillah musliimaadhas immoo borus gara fuulduraattis amantiin islaamaa karaa dhugaa akka ta'e adda baafadheetu mootummaa kooti kan amanee dhufe. Ustaad akkana jecha kafara yoo jechuudhaan shaadaa isaanii يعني صلاة إنديف تيجون أتى إسلام ما نمنتي تيجون إنك جبده كجيبه كجون كجيبه صلاة كجيبه يعني وانتو تن إسلام ما خير سنة باسو وانتو تيجو ده سنما لما يجون هذا في بانجته صح لما قافت جناني أمنتي تندي بجدي وأنا مكسي سيستم مكسيتين كابينة تجارة مكافئ نعم دي فلون أنجر يعني جناني sodaachat mana akkas jedhee yeroo ate jechuun nama salaata dhiisne yani islaamummaan dhugaadha lapheenni beeyti arraba gartee qalbii keetiin kafarre yani waan hin jedhin toobadhu rabbii keetitti ofumaaf ashhadu an laa ilaaha illallah jedhi.
asirratti wayin dabala ifuma biratti shaadaa qabatteetuma akkasii san ifama toobaa deebitu ifuma biratti jechuudha rakkoo miti toobaa astaghfirullah jechuudha gara rabbii toobaa deebitu shaadu wallahi ilaha illallah shaadu anna muhammad rasulullah inni biraa ammoo feenet waan isin duu barbaadu rakkoon feetillee wanni feetillee yoo si mudate amantiin ruuxiidha waa hundaa olii waan si dhufuratti waa hedduun suqannamuu mala qabeenyaanis waa hedduu maatiidhaanis waa hedduun hiriyaanis gartee jireenya keessatti fatanaan suqunnamuun ni malti garuu ammoo irratti sabrii godhi obsa qabaadhu toobaa godhi akkuma ustaadni siin jee inshaallah kanumaan bira qonnamee ali ni siitu buusetee anama buusen beeku namni shaadaa qabachuu barbaadaa soituu gabbuuteen isaa no anaameti amma naameti reefuun tana feenet duraan buusee ture isin shaadaa jennaan jechuudha garee barumsaatti feenetti si dabalaana dubbisi keessaan nambara kennaa ka'e garee barumsaatti loo godhe kasalan ali hoobii fi caaltu fadhaa galatoomaa jazakumullah okay warri amma shaadaa qabatanillee wabii ali hin beeyna dubbadda ammumaan tana yeroo asirraa gabbuutan nambara keessan nakaa garee isin dabala inshaallah hundi keessan nu sadeenu jechuudha inshaallah ali isin dubbisna bakka fooloo isin godhee jira ulfaadhaa ustaaza keenya Abu Muaz immoo gaafii wayii isin gaafachuuf ture keessan isin dubbisa fooloon adeemsa waan irraa okay ali irraa lakkoofsa kiyya fudhadhu inshaallah okay galatoomaa fadhaa jazakumullah okay ali turaa meesan karam laa sumarra jaani naana duwadha salaataafis qophaa'atan booda karaarra gabbaa abshir ayyuu ustaaz urjii maal jette muhammadun rasulullah jette isin muhammad ergamaadha quraan ka jedhetti qonnaan isan qonnaa fi ustaaz deema fara salaataaf inshaallah naatu intu gadaabe ingeenye bar inni duwadha abshir isinin guddisaa qoyaame ali olbaas ustaaz maal jettan waalaikum salaam wa rahmatullahi taa achi taa'ee ali no asuma ta'e ustaaz asuma hin ta'e lallabadha mee gaafii urjii kusan inshaallah urjii jirta jennan jira okay dhageeffadhu inshaallah gaafii ka dhageen jira bismillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalqabarratti nabi muhammad salawatu rabbi salaam alayhi rabbiin quraana keessatti ragaa bahee fi jiraahi jechi jalqaba wanni ati furachuu qabdu quraanni musliimoonni akka itti amanutti jalqabarraa kaasee hanga suuraa faatiyaarraa hanga suuratu naasitti jecha rabbiiti jennee amanna jechi gabrielilleen keessa hin jiru jechi maleeykotalleen keessa hin jiru jecha allahati jecha waaqayyooti jennee amanna tole kana naa hubadhu nabi muhammadin rabbiin quraana keessatti bakka hedduutti akka inni ergamaa rabbii ta'e ergamaa xumuraa fi ergamaa xumuraa akka ta'e rabbiin bakka hedduutti ragaa ba'eefii jira. San keessa muraasa yeroon dubbadhu fakkeenyaaf rabbiin quraana keessatti bismillah 21ffaa boqonnaa 21ffaa ayata 107 irratti maal jaani nabi muhammadin jechuudha. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا ربي يا محمد صلوات ربي السلام عليه نوتي الدنيا مراب وخان أعلم خنا هندا في رحمة غوني سي ارغيني يا ربي سبحانه وتعالى غافو مني مشرك ادا وخان مني كافر ادا انو كن ساحر ادا خوني مرات ادا خوني غرتي فلفلوان فلفلا دغه نمت دبتا جاني دبتني لكي نبي محمدين كني ابا اماسي نبي محمد ابا علمات وخان علمك ابا جاني يرو سان دبتني ربي قران خشتي بسم الله صدم سدفا سوره الاحزاب ايات افرتم ربي مال جدبتا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لكن نبي محمد كني إسنر أبانا ما تقول له هنتاني قالوا إني إرجما ربي دي في أمور نبيوتاته رجا ربي سبحانه وتعالى ربين حال خناني إرجما نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أكن نبي دعاته أكن نبي أمور في قولب بيته ربين بك هدت القرآن خشيت رجا به في جتشور دولة ربين القرآن خشيتي سورة محمد آيات دمارة مال جاني محمد رسول الله محمد إرجما ربيتي يا ربين رجا بيه في جرايجود وري مشركوتا يروسن جيران نبي محمد ينصفسيفدان لكي نبي محمد إرجما ربيتي تمر نبيوتا غونتي إسي إرجيني يا ربين بك هدوتي دبدي جتشودا